Akkam jirtan kun General Psychology afaan Oromootiin KLTV biratti kan isiniif dhiyaatudha. Isinis KLTV kana buleeyyan keessaniif qoodadha. Share godha. Akkasuma immoo subscribe godha. Warri subscribe godhin subscribe godha. Like comment illee nuuf gumaacha isiniin jecha. Akkuma viidiyoo darbirraa arguun danda'amu boqonnaa tokko kaasee hanga boqonnaa 6 waliin ilaallee jirra. Har'a immoo boqonnaa torbaffaa isaadha. Waliin ilaaluudhaaf qabadhee isiniif dhiyaadheera. Boqonnaan torbaffaa kun maal jedha? Psychological disorder and treatment technique kan jedhudha. Boqonnaa kana keessatti wantoota gurguddoo sadii jiru. Isaanis mata duree gurguddoo sadii jiranii jechuudha. Wantoonni sadii jiran inni jalqabaa nature of psychological disorder kan jedhudha. Inni lammataa immoo cause of psychological disorder kan jedhudha. Inni sadaffaan immoo types of psychological disorder jedhamuudhaan viidiyoo gurguddoo sadiin kana mata duree gurguddoo sadan kaniif jalaa qabaa jechuudha. Inni jalqabaa nature of psychological disorder, inni itti aanu immoo cause of psychological disorder kan jedhuu fi inni sadaffaan mata duree inni sadaffaan immoo types of psychological disorder jedhamuudhaan bakka sadiin kanatti qoodamanii jechuudha. Nature of psychological disorder kan jedhu fi cause of psychological disorder mata duree gurguddoo lamaan viidiyoo irraan tanaa keessatti waliin ilaalla. Isatti aanu immoo viidiyoo itti aanu keessatti waliin ilaalla. Ammasittuu KLTV subscribe godhaa. Warri subscribe godhinii share akkasumallee komentii fi laayikii keessan illee nuuf qooda. Ijoolleen baay'een komentii keessan naaf barreessan baay'ee galatooma isiniin jecha. Mee mata duree irraan tanaa kana eegallee waliin ilaallu viidiyoo kana keessatti. Viidiyoo kana keessatti immoo wanti ilaallu nature of psychological disorder kan jedhuu fi cause of psychological disorder kan jedhudha jechuudha. First of all, what is psychological disorder? Psychological disorder is this mental problem or problem of mental health kan jechuun fayyaa sammuutii wajjin wal qabatu. Akkasumatti illee waa'ee fayyina sammuu namaa, yaada sammuu namaatiin kan wal qabatudha. Mee nature of psychological disorder mata duree jalatti gaafii tokko jira. What are the criteria used for determining the person has psychological problem or disorder? Namni tokko psychological problem yookaan rakkoo xiinsammuu qaba jechuudhaaf maalirra dhaabbattee ulaagaalee ati rakkoo xiinsammuu qaba jechuu dandeessu sun ulaagaa maal fa'aadha siin jagaafiin hin jalqabadha. Kana maal akkasii deebistuuf yaa'u beekumsa duraan qabdurraa kaastee waan tokko yaaduu dandeessa. Garuu we generally have three main criteria. The first one is abnormality. The second one is maladaptiveness. And the third and the last is personal distress jedhamuudhaan bakka sadiin kana qoodamanii jechuudha. Isaan kun sadanuu the criteria that we can depend to judge one person is with psychological disorder. Namni tokko psychological disorder yookaan rakkoo xiinsammuu yookaan tasgabbii dhabiinsa rakkoo xiinsammuu qaba. Tasgabbii dhabuu xiinsammuu qaba namni tokko jechuudhaaf wantoota gurguddoo sadiin kanarra dhaabbanneeti jechuudha. Abnormality irra jechuu dandeenya. Ulaagaan inni jalqabaa. Inni itti aanu immoo maladaptiveness. Inni itti aanu inni sadaffaadha immoo personal distress jedhamuudhaan bakka sadan kana qoodamanii jechuudha. Mee tokko waliin ilaallu. Abnormality jechuun ulaagaa jalqabaati. Namni tokko rakkoo xiinsammuu qaba jechuudhaaf abnormalitiin ulaagaa jalqabaati. Mee maal akka ta'e waliin ilaalla. Abnormal behavior is behavior that deviates from the behavior of typical person. The norm. A society norm can be qualitative and quantitative. Kana jechuun maal jechuudha? Namni tokko abnormal person kan jennuun tokko waan hawaasni tokko itti amanu tokko yookaan waan hawaasni bal'aan fudhatee akka dhuga fudhate tokkorraa waan sanirraa yooniif namni tokko deviate godhe yookaan waan hawaasni sun itti amanu sanirraa waan duraan ifumaafuu itti amanii fudhate tokko jalqaba fudhatee waan sanirraa deviate yookaan godhutee yookaan kan if duba deebi'oo ta'e namni sun psychological problemii qaba jechuudha. Kana jechuun abnormalityidha. Waan duraan hojjechaa ture irraa yooniif hojjechuu dhiise jechuudha. Namni tokko waan duraan hojjechaa ture tokko, waan duraan itti amanii fudhate tokko, waan hawaasni bal'aan itti amanu tokko yooniif hin fudhanne taate that is known as abnormality. So depending on this action we can say or we can judge that person he is with psychological problem jennee judge godhuu dandeenya jechuudha. Inni itti aanu when someone behaves in culturally unacceptable ways and the behavior he or she exhibit violate the norm
standard rules and regulation of the society. This person is most likely to have psychological problem qaba jechuu dandeenya. Kana jechuun maal jechuudha? Namni tokko waan hawaasa keessatti fudhatama hin qabne tokko, waan hawaasa keessatti unacceptability tokko, karaa unacceptability tokko waan tokko yookaan raawwatu ta'e, akkasumallee amalli inni hawaasa keessatti agarsiisu sun waan hawaasni duraan itti amane sanii hojii yoonii fi kan wal dhabdee uumuu taate, akkasumatti waan hawaasni duraan lafa kaayyatee hawaasa sanirraa diiveet ka godhuu ta'e akkuma reefu jenne san waan hawaasni duraan lafa kaayyate san yooniif kan cabsu ta'e, akkasumatti seeraa fi rules and regulation yookaan waan hawaasni tokko itti amanu tokkotti seera qaba, hawaasni tokko seera qaba. Waan hawaasni sun itti amanu sanirraa yoonii fi violate godhe yoon sanii wal dhabe, this person is most likely to have psychological problem. Psychological problem qaba jennee nama kanatti amanuu fudhachuu dandeenya. Garuu namni kun abnormality waan qabu qofaaf yookaan waan hawaasni tokko itti amaneerraa diiviit waan godhe qofaaf psychological problem qaba jechuun tasuma hin danda'amu. Inni itti aanu akkasitti nu jechisiisu, inni itti aanu immoo namni tokko abnormalities qabaatee abnormality sanitti aansee immoo maal adaptiveness wanta jedhamu kan yoo qabaatu taate isa criteria biraati jechuudha. Namichi kun abnormality jechuu kan dandeenyu abnormality qofa ta'ee psychological disorder qaba jechuu hin dandeenyu. Garuu namni psychological disorder ta'e tokko immoo hundumti isaadha abnormality akkati hubachuu barbaachisaadha. Asitti waan inni akkasiin hin jiru barbaadu yaa'u mujula keessan irratti ifa ta'e isiniif qophaa'eera. Abnormality namni ta'e tokko hundinuu psychological problem qaba jechuu hin dandeenyu. Garuu namni psychological problem qabu hundinuu abnormality akka qabu hubachuu barbaachisaadha jechuudha. Inni itti aanu maal adaptiveness dha. Abnormality plus mal adaptiveness akka jechuuti jechuudha. Amma asitti mal adaptive behavior is one way or another creates or a social, personal and occupational problem on those who exhibit the behavior. Amalli tokko amalli mal adaptive jennuun kun karaa tokkoonis ta'e karaa biraatiin hawaasa keessa jiraatu san yookaan personal and occupational problem rakkoo dhuunfaatii fi rakkoo status yookaan bakka jiru san fi hojjetu san irratti dhiibbaa kan fiduu ta'e rakkoo kan fiduu ta'e amalli kun maal adaptiif jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf amma namni tokko iddoo tokko osoo hojjechaa jiru gaafa maal adaptiivinesii wanti jedhamu kun jechuun waan hin baramin tokko jechuun amalli inni taasisu kun amalli namni kun agarsiisu kun amalli hawaasa keessatti dhiibbaa fidaa ture sun jechuudha. Abnormaal ta'e amalli dhiibbaa fidee ture sun gaafa dhiibbaa jireenya isarratti fide jechuudha. Dhiibbaa hawaasa inni keessa jiraachaa jiru karaa hawaasummaatiin, karaa dhuunfaatiinis, karaa ogummaa bakka hojiitiin illee dhiibbaa nama kanarratti kan fide yoo ta'e, this person is with psychological disorder keessa jira jechuudha. Those behaviors seriously disrupt the day-to-day activity of individual that can increase the problem the more. Kana jechuun maal jechuudha? Amalli maal adaptiveness namni amala maal adaptiveness qabu kun maali qaba? Jireenya yookaan hojii guyyaa isaa keessatti disrupt godha yookaan ni jeeqa jechuudha. Ni jeeqa. Kanaafuu hojii isaadhaa kan guyyaa guyyatti hojjetu sun waan jeequuf yookaan jeequ taate jechuudha. Namni tokko psychological problem qaba jennee fudhannee nama san kan gorsuu dandeenyu amalli inni qabu sun rakkoo hawaasummaa, rakkoo bakka hojii itti fide plus ammas amalli inni qabu kun hojii guyyaan inni hojjetu sun irratti dhiibbaa kan qabu taate this person with psychological problem jechuu dandeenya jechuudha. Inni itti aanu immoo personal distress dha. Personal distress, our subjective feeling of anxiety, stress, tension and other unpleasant emotion determine whether we have psychological disorder. Those negative emotional states arise either by problem itself or by event happen that on us. Kana jechuun maal jechuudha? Namni kamiyyuu dhalatee hanga lubbuudhaan addunyaa kanarra jirutti subjective feeling of anxiety waan tokko jechuudha. Waan tokko yoo isarratti kan uumamu ta'e waan san akkaataan inni itti interpret godhu akkaataan yookaan waan san itti hiiku. Fakkeenyaaf amma namni tokko yoonii fi namni kan jaalatu tokko yoo si jalaa du'aan addunyaa kanarraa boqote hiikaan ati du'a saniif kan itti murteessaadha. Akkati psychological disorderidha kun si qunnamuuf jechuudha. Personal distress jechuun waan akkasiiti jechuudha. Subjective feeling wajjin wal qabata. Kanaafuu stressiin yookaan dhiphinni, tenshinni kana booda maaliin ta'a nama kana dhabeera namni kun na jalaa boqoteera maaliin ta'a gaafa dhiphina hin taane keessa galte dhiphinni taasistu kun
guyyaa tokkoof dhiphattee guyyaa tokkoof rakkattee yookaan guyyaa tokkoof anzaayitii, istireesii, teenshinii keessa galuu dandeessa yookaan miira namatti hin tolle ampiiliisentii immooshinii keessa illee galtee jira turuu dandeessa. Garuu miirri ati guyyaa tokkoof qabaatte kun guyyaatti aanus dhufee neegatiiv immooshinii waan ta'e tokko jechuun bakka kana booda akka waan nama hin fayyadne kana booda eega nama kana dhabde akka waan jiraachuu hin dandeenye kan si fakkaatu yoo ta'e that is psychological problem jechuu dandeenya. But the criteria of personal distress just like other criteria is not sufficient for presence of psychological disorder. Namni tokko personal distress qofa qabaateef jechuu yookaan ta'in guyyaa tokko isarratti sun dhiibbaa jireenya isa raffitee neegatiiv immooshinii akka namni kun qabaatu isa yoo taasise isa kana qofarra dhaabbannee namni kun psychological problemii qaba jechuudhaaf gahaa miti. It is not sufficient jechuudha. Kanaafuu wantoonni biraatis ni barbaachisa. Namni tokko unpleasant immooshinii qofa qabaateef psychological disorder qaba jechuu hin dandeenyu. Akkasuma abnormalitii qabaatee waan biraa kan dhabute akkasuma namni kun amma maalitti qaba jechuu hin dandeenyu psychological problemii qaba jechuu hin dandeenyu. Garuu immoo kana hunda waliif kenniif keessaa qabu ta'e namni tokko abnormalitii hawaasarraa yookaan adda bahuu taate wantoonni inni hojjetu hawaasa kan jeequu yoo taate seera hawaasaatii wajjin kan wal dhabu yoo taate akkasumas wantoonni amalli namni sun agarsiisu jireenya guyyaa guyyaa isarratti dhiibbaa kan fidu yoo taate jireenya hawaasummaa isarratti dhiibbaa kan fidu yoo taate akkasumallee bakka hojiitti illee dhiibbaa kan irratti qabaatu yoo taate plus personal distress amalli inni qabaachaa dhufe sun negative emotion akka waan ganaa kana booda hin fayyadnetti miira negative ta'e yookaan negative emotion kan jennu miira hin barbaachisne yookaan miira negative ta'e tokko jechuun miira danta dhabummaadhaa ta'uu danda'a. Miira kana booda hin barbaachisu ni yaaduu danda'a. Bakka miira danta dhabummaa kanaa wajjin yoo ni amala kana sadii nuuf keessaa qabaate namni kun personal psychological disorder qaba jechuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu kiraayiteriiyaan sadeen isaan kana akkasii qabatanii jechuudha. Inni itti aanu immoo causes of psychological disorder. Causes of psychological disorder kan jedhu mata duree lammaffaadha. Chaaptarii kanaaf mata duree lammaffaadha. There are two types of psychological causes of psychological disorder. The first one is biological perspective and the second one is psychological perspective jechuudha. Sababni psychological disorderiin itti nuqunnamuu danda'u kun bakka gurguddoo lamatti qoodaman. Isaanis biological perspective fi psychological perspective jedhamuudhaan bakka gurguddoo lamaan kanatti qoodamanii jechuudha. Kanaafuu mee tokko tokkoon ilaallu. Biological perspective jechuun maal jechuudha? Current research believes that abnormality in working of chemicals in brain called neurotransmitters may contribute to many psychological disorder. Kan jechuun maal jechuudha? Namni tokko current researcheroonni yeroo baay'ee akka isaan itti amanaa jiran abnormalitiin kun kan dhufu jechuudha. Abnormalitiin kun kan dhufu biological perspective ta'ee sammuu keenya kana keessatti neurotransmitter wantoota jedhamu jira. Keemikaala hedduu sammuu keenya kana keessa jiranii sababa keemikaala kanaatiif baay'achuu keemikaala sammuu keenya keessa jiraniin yookaan hir'achuu keemikaala sammuu keenya keessa jiraniin maaltu dhufuu danda'a? Psychological disorderiin dhufuu danda'a. Wanti isaan jedhan jechuu psychological disorderiin kan dhufuu danda'u karaa biological perspective warri jennuun kun keemikaalli sammuu keenya keessa jiran yookaan hir'achuudha yookaan immoo baay'achuu isaaniirraa kan ka'e dhiibbaa psychological disorderii kana fiduu danda'anidha. Yaanni isaan qabanii. Inni itti aanu immoo psychological perspectiveidha. Inni jalqaba biological perspective akkuma jenne inni itti aanu immoo psychological perspective jedhama. Sorry bishaaniin dhugee. Psychological perspective warri jennuun immoo ni jiran isaanis. We will examine psychological perspectives. The psychoanalytic perspective, the learning and the cognitive behavior or perspective jedhamuudhaan psychological perspective kun immoo gara biraatiin jiran jechuudha. Isaanumti psychological perspective jennuun kun bakka gurguddoo sadiitti qoodaman. Inni jalqabaadha psychoanalytic perspectiveidha. Inni lammaffaadha immoo learningidha. Inni sadaffaan immoo cognitive behavioral perspective jedhamuudhaan bakka gurguddoo sadan kana qoodaman jechuudha. Psychological perspective warri jennuun. Mee tokkoon isaaniitii wajjin ilaallu. Jalqaba irratti psychoanalytic perspective kan jedhudha.
Sigmund Freud, the founder of psychoanalytic approach, believed that human mind consists of three interacting forces: the ID, a pole of biological urges, the ego, which mediates between the ID and the reality, and the superego, which represents society moral standard. Kana jechuun namni beekamaa addunyaa keenya Sigmund Freud nama jedhamu nama ajaa'ibaati. Nama dhalataa biyya Awustiraaliyaa ture, fiizishiyaana ture, akkasumallee wantoota gurguddoo sadii qoratee ture. Gaafa sammuu namaadha waa'ee sammuu namaa kana qoratu wantoota gurguddoo sadii lafa kaa'ee ture. Akkuma boqonnaa jaha keessatti viidiyoo darbe keessatti isiniif hojjennee isiniif qopheessine wantoota sadii lafa kaa'e. Inni jalqabaa ID. ID jechuun waan baayoloojikaalii dirqama sitti tokko jechuun waan ati dirqama godhuu qabdu tokko. Fakkeenyaaf amma gaafa beeloyte nyaachuun dirqama sitti ta'a. Fedhiin ati nyaachuudhaaf qabdu sun ID jedhama. The ego. Fakkeenyaaf egoon immoo mediate between the ID and the reality. Ego jechuun immoo ID keetii fi baayoloojikaal arjii yookaan dirqama karaa baayoloojiin teessoo dhufe kanaa fi reality. Amma fakkeenyaaf gaafa beeloyte yoo foon harree nyaatte rakkoo qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf ID'n waan nyaatamu qofa barbaadda jechuuti. Just fakkeenyaaf si barbaachisa waan ta'e nyaattu si barbaachisa. Yoo if it feels good do it waan jedhanii jira. Akka nyaattee yoonii fi waan faayidaa sirrii sii qabaate waan san dirqama nyaachuu qabda. Garuu kanaafuu ID jechuun beeloyte dirqama nyaachuu qabda. Ego jechuun immoo yoo wanti ID'n jiru kana akka beelessanii gaafa beelee wanti nyaatamu dhabame dirqama kee nyaadhu sinji foon harree yoo nyaadhu sinje kana booda realitiin achi booda jiru kana booddaanoo dhiibbaan irra dhufu maali jettee yoo kan yaaddu ta'e jechuudha. Foon harree sun yoo kan si dhukkubsite dhukkubsachuurra beelaan turuu sanis yoo jechuudha. Kanaafuu ego jechuun realitiin wanti ID'n jiru kun dhugaadhamoo sobaa yoo dhugaa ta'e in hojjedha. Achi boodaan immoo keessi hin dhufu maali jettee sammuun keenya kun ni amana jechuudha. Namni kamiyyuu waan qabudha. Amma fakkeenyaaf yaada biraa tokkoon itti isinii dabala. Fedhiin saalqunnamtiidhaaf ati qabdu baay'ee sitti baay'ataa jennu. Dhiifama garuu waan hin fayyadamuu qabuuf hin fayyadamee sitti. Fedhiin ati saalqunnamtiidhaaf qabdu baay'ee si baay'atee jira jennu. Dubartii wayii tokko si cinaa jira. Mana keessa namni biraa si wajjin jiru. Personally asumarraa keenya jechuudha. Amasuma kan viidiyoo kana dhageeffachaa jiru irraa keenya namni biraa tokko si wajjin jiru haa jennu. Namni tokko illee hin jiru. Maybe namni biraa illee jiraachuus danda'a, jiraachuu dhabuus danda'a. Fudhachuu dandeenya garuu namni biraa hin jiru haa jennu. ID'n baayoloojikaal niid arjiidha. Baayoloojikaal fedhiin uumamaan baqqasi baay'ate waan intala tanaa wajjin ciisuu qabda. Intala tanaa wajjin fedhii saalqunnamtii raawwachuu qabdaa siin jedha. That is baayoloojikaal irji. ID kan jennu jechuudha. Egoon immoo dhugaadha. Yoo intala tanaa wajjin saalqunnamtii goote sitti oduu danda'a. Wanti ati jettu kun dhugaa ta'uu danda'a. Garuu sana boodaanoo dhiibbaa akkamii qaba? Intala tanaa wajjin yoo saalqunnamtii godhe dhiibbaa akkamiitu nurra dhufaa jettee yaadda jechuudha. Wanti kun sirriidhaa? Wanta sirrii yoo ta'e sirriidha ni hojjetta jechuudha. Wanti ID'n si gaafate san ni hojjeta. Wanti sun immoo dhiibbaa sirra qabu yoo ta'e sababii dhiibbaa saniitiif ID'n akka ati dhiistu si gargaara jechuudha. Wanti naasa'u jiru kun sammuudha. Waa'ee sammuuti jechuun kutaalee sammuu teenya namni tokko yaada yeroo murteessu maal akka jedhu. Inni sadaffaan immoo suuppar iigoo waan jedhu. Intala tana lafaa kaatee yoonii fi hojii ciiste hawaasni maal naan ja'a? San boodaan wanti hawaasni naan jedhu maaltu jira jettee waa'ee hawaasni siin jiru wajjin represent society moral standard kan jennu jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma reefu siin jeessan namni tokko intala takkaa hojii ciisuudhaaf baayoloojikaal arjii yookaan fedhiin saalqunnamtiidhaa baay'eetti dabala. San booda immoo gaafa intala tanaa hojii ciiste maaltu narra dhufaa jettee egoon ta'e madaalti. ID'n akkati waan san raawwattuuf si kakaastu. Egoon immoo waan tana suuta jettee ragaa jettee yookaan tasgabbooftee wanti kun dhiibbaa ni qabamu hin qabu jettee kan adda baasuudha. Yoo dhiibbaa qabaate ni dhiista. Yoo dhiibbaa hin qabaanne immoo waan san ni raawwatta jechuudha. Suuppar egoon immoo waan san dhiibbaa hin qabu jettee egoon kee erga amanii booda suuppar egoo wanti jennuun kun hawaasni immoo maal naan jaadha. Laala ammaa sitti wanti akka hubachuu qabdan ID jechuun dirqama sitti dhufe qaama keetirraa yookaan fedhii kee qaama keetirraa sitti dhufe. Egoon immoo faayidaa wanti ID irraa sitti dhufe sun sii qabuu fi miidhaa isaa kan adda baasu irratti jechuudha. Isuma qofa irratti waan qabu adda baasuudha jechuun baayoloojikaalii jechuudha.
Super ego jechuun immoo wantoonni hawaasni siin jiru irratti jechuudha wanti inni focus godhu. Kanaafuu psychoanalytic perspective jarri psychoanalytic perspective yookaan Sigmund Freud faan maal jedhanii abnormal behavior kun kan dhufu jedhan. Abnormal behavior kun kan dhufuu danda'u is caused by ego's inability to manage conflict between opposing demands of ID and super ego. Egoon keenya jechuudha. Yoonii fi wal dhabdee fedhii ID irraa yookaan baayoloojikaal niidii qaama keenya irraa nu dhufu sun garte inni sunii fi super egoon wanti hawaasni maal laan ja'a jettee fakkeenyaaf waan tokko hojjechuu barbaadda baayoloojikaal niidiin si dhufa hawaasni immoo maal laan ja'a jettee yaadda. San booda egoon hawaasni waan sirrii siin jee akkati gootu si kakaasa. Hawaasni immoo waan gadhee siin jee yookaan waan hin taane yookaan waan hin taane hawaasni yookaan siin jiru taate. Sababii dhiibbaa ID irraa si dhufee yookaan baayoloojikaal niidiin sun si dhufee egoon raawwadhu siin jee raawwatta. Egoon raawwadhu kan siin jiru super egoon kun yookaan hawaasni waan siin jiru waan hin qabneef raawwadhu siin jira. Garuu yeroo tokko maaltu mul'ata? ID'n fedhiin ati baayoloojii qaama keetirraa si dhufu kun baay'ee olaanaa sitti ta'a. Hawaasni immoo maal laan jaalatettee dhiphatta jechuudha. Waan hawaasni siin jiru sun hubachuu dadhabda. Yookaan hin raawwanne yookaan hin dhiisne jechuudha waan san. As this place your ego is unable to manage the conflict between ID and super ego jechuudha. Kanaafuu fedhii baayoloojikaal niidii sirratti dhufe sanii fi waan hawaasni siin jiru sun giddugalee egoon kee maaneej godhuu waan hin dandeenyeef namni tokko maal ta'a ni maraataa jechuun kan dhiifama psychological problem itti dhufa jechuudha. That is what psychoanalytic perspective say about cause of psychological disorder. Inni itti aanu learning perspective dha. Most mental and emotional disorder in contrast to psychoanalytic perspective arise from inadequate and inappropriate learning. Maal jenni namoonni baay'een garuu most mental and emotional disorder tasgabbii dhabiinsi miiraa fi sammuu keenya kan irraa dhufu faallaa amma jennisaniin faallaa psychoanalytic perspective maal kaasan garuu sababa barumsa sirrii fi barumsa gaarii ta'e waan hin baratanii fi barumsi isaan barbaachisu sun barumsa gadhee baratanii jiran garuu wanti isaan barbaachisu waan hafeef osoo barumsa san hin baratiin waan hafaniif namni kun maal ta'a waan baratamudha. Abnormaal warri jennuun kun waan adeemsa keessa namoonni baratanidha jennee amanan jechuudha. Learning perspective jechuun that abnormal behaviors or psychological disorder may be occurred through the various kind of learning or various kind of inappropriate learning jennee warra amanii jechuudha. Namni tokko maraachuu baratee maraataa warra jennee jechuun kan akka lookaalitti hin fayyadamee garuu dhiifama naa godhaadha. Namni tokko maraachuu waan qabuuf maraatee baratee maraachuudhaaf waan barateef maraate jennee yookaan barumsa gaarii barumsa gaatee waan argatiin fakkeenyaaf amma asirratti wanti hubachuu qabdan biyya keenya keessatti namoonni baay'een waa'ee kitaaba Ooshoo yoo dubbiste ni maraattaa jiran. Jechuun namni kitaaba Ooshoo dubbisu ni maraataa jennee fudhatan. Kanaafuu namni tokko yoo maraate kitaaba Ooshoo isaa dubbisu yoo argan learning perspective maal jenniin duraanuu akka maraatu osoo beekuuti kitaaba Ooshoo dubbisee san booda kitaaba Ooshoo dubbisee maraatee gurbaan kanaaf psychological problem kanaaf itti dhufee jennee warra yaadanidha jechuudha. Learning perspective yookaan barumsi waan hin taane baratanii warra maraatan jennee amanan. Cognitive perspective warra jedhamu jiran inni sadaffaan jechuudha. Cognitive perspective warri jennuun the main theme of this perspective is that self-defeating thoughts lead to development of negative emotions, self-destructing behaviors. Kana jechuun maal jechuudha? Inni sadaffaadha jechuudha. Psychological perspective jala inni cognitive perspective jennuun kun namni yeroo baay'ee waa'ee ifii waan ifii hojii haasa'u jira. Kitaabota gurguddoo jira. Unlimitless kitaaba jiru irratti dubbisuu dandeessanii. Namicha kitaaba san barreesse maal jaa self talk waan jedhamu jira. Nama ati mataa keetii wajjin waan haasoftu qabda. Mataa keetii wajjin waan haasoftu qabda. Mataa keetii wajjin haasofneeti mataa keetii wajjin haasoftu kun maal fidaa? Mental yookaan psychological disorders fida jennee warra amanan. Fakkeenyaaf amma kana yeroo jennu self defeating thoughts fakkeenyaaf amma ani nama hin barbaachisne ani nama addunyaa kanaaf barbaachisu miti ani waan kana hojjechuu hin danda'u fakkeenyaaf amma jaalalleedha tiyyaa wajjin turuu hin danda'u ani yoon isii bira dhaqe isii hojii isii gammachiisuu hin danda'u kanaafuu an nama akkanaati waan ta'eef hin danda'u jechuu eegalta jechuudha. Hin danda'u ati jettu kun yeroo tokko viidiyoo tokko keessatti isiniif dhiyeessitiin jira viidiyoo sadii dhaqaa ilaalaa isin jira powerful psychological advice
viidiyoo tokko hojjedhee isiniif gadhiisee jira. Waa'ee conscious and unconscious mind waan jedhamu jira. Kanaafuu isaan kana hundaa'u yoonii fi ati nama hin barbaachisu hin jette nama ajaa'ibaa osoo taatee jirtu hin barbaachisu waan ifiin jechaa turte qofaaf maaliif deeta gara saayikooloojikaal diisorderii deeta gara ati nama hin barbaachisne san ta'uu deeta jechuudha. Wanti afaan ati sammuu keessatti himaa turte haasoo ati mataa keetii hojii haasootu qabda. Yeroo viidiyoo kana dhageeffachaa jirtu ammumayyuu waan ifi hojii haasawaa jirtu jira jechuudha. Waa'ee viidiyoo kanaa ta'uu danda'a, waa'ee barumsa keetii ta'uu danda'a, waa'ee qorumsa nama qabdu ta'uu danda'a, waan ta'e tokko yaadaa jirta jechuudha. Waa'ee mataa keetii just you talk about yourself with yourself jechuudha. Mataa keetii hojii waan haasoo jirtu tokko qabda. Haasoo inni ati mataa keetii hojii haasoftu kun eenyummaa keetiif murteessaadha. Akka ati saayikooloojikaal probleemii qabaattuuf illee murteessaadha jechuudha. Most of time our thinking pattern in way or another affect our emotional and behavioral well-being in either positive or negative. Amma fakkeenyaaf namoota baay'ee ilaalanii an nama barbaachisu nama ajaa'ibaati jenni namoonni ifin wajjin haasa'an namoota duraan seenaa gadaanaa keessa turan kan jijjiiraman namoota baay'ee argani. Garuu namoonni tokko immoo nama iddoo ajaa'ibaa turan yeroo ani nama barbaachisu miti nama hin taane jedhanii ifii wajjin haasa'an jechuudha. Just they talk about themselves with themselves jechuudha. After that they talk about themselves with negative emotion. Then they develop self-destruction behaviors. Kanaafuu waa'ee ifii san akkasitti develop godhanii adeemsa sammuu yaada nuti waa'ee keenyaa yaannurraa yaada dhufu jedhanii warra amanan jechuudha. Mee jalqabarraa kaasee irra isiniif deebi'uudhaaf yaala. Nature of psychological disorder warri jennuun gosa sadii jira. Abnormality jechuun amalli namni tokko qabu hawaasa wajjin wantoonni safuu hawaasni itti amanu sanirraa yoonii fi kan wal dhabu yoo ta'e namni sun abnormality jenna. Abnormality jechuun the initial criteria of being or having a psychological problem dha. Yookaan abnormality waan safuu hawaasni itti amanu sanirraa yoonii fi kan deviate godhu ta'u yookaan waan hawaasni itti amanu sanirraa jiru wal dhabu ta'e namni kun psychological problem qaba jenna. Inni kun qofti gahaa miti wanti hubachuu qabdan abnormality qofti gahaa miti. Inni itti aanu maal addaaf tiimenesidha. Amalli inni hawaasa irraa qabaatee dibeet isa godhe sun amalli hawaasa irraa yookaan waan hawaasa isa cabsiisisun jireenya isaa guyyaa keessatti yoonii fi dhiibbaa irra fide maal addaaf tiimenesii jedhama. Inni kunis yoonii fi abnormality irratti ida'ame plus personal distress wantoonni inni hojjechaa jiru kun immoo wantoonni amalli inni develop godhaa ture kun subjective feeling ifiitti kanneen gana hiikaatti kanneen jechuudha. Kanaafuu kana booddee kanaafuu anis nama sirrii miti nama gahaa miti jee yoonii fi kan personal distress keessa galu ta'e jechuudha. Dabbaramuu yoonii fi itti dabbarame jechuudha. Wanti sun yoo isa dabbare wantoonni isa hojjetaa turan sun yoo isa dabbare isa dabbaruun kun baay'atee maal godhaa? Isaan kun sadan walitti hidhamaniiti ulaagaaleen kun sadan walitti hidhamaniiti psychological problem yookaan maraachuu fidanii jechuudha jarreen keenya. Kanaafuu namni tokko psychological disorder qaba jechuudhaaf tokkoffaa abnormal ta'uu qaba, dirqama ammaas maal adaptiif qabu ta'uu qaba, inni sadaffaan immoo personal distress qabaachuu qaba jechuudha. This is the criteria that we can judge one person to have psychological disorder jechuudha. The next one is cause of psychological disorder. When I summary it, there are two types of psychological cause of psychological disorder. The first one is biological perspective. Biological perspective warri jennuun kun sababa psychological disorder itti dhufuu danda'an keessaa isa tokkodha. Inni kun immoo sababa keemikaala sammuu keenya keessa jiru baay'achuu yookaan hir'achuudhaa kan ka'een psychological disorder hin dhufa jennee warra amanidha. Inni itti aanu immoo psychological perspective warra jedhamanidha. Inni jalqaba biological inni itti aanu immoo psychological perspective. Psychological perspective kun immoo wantoota sadiif jalaa qaba. Yookaan iddoo sadiitiif jala qoqqoodamanii psychoanalytic perspective jechuun Sigmund Freudtu waan kana qopheesse gaafa ID'n namaadha. Yookaan ID tana mi'a akkamitti ibsina? Hamilee haa jennuuni. Hamilee qaama keenya irraa isaa ta'u fedhii qaama keenya fedhii hawaasaatii wajjin gaafa sammuun keenya fedhii hamilee keenyaatii fi fedhii qaama keenya irraa yookaan hamilee qaama keenya irraa dhufee fi fedhii hawaasni nurraa eegu gaafa sammuun keenya maaneej godhuu dadhabe yookaan gaafa hoogganuu dadhabe namni tokko ni maraataa jedhanii warri saayikoonalaayitikiidha akkasii kan akkuma reefu irra dubbanne sanitti hubadhaan isin hin jaa. Learning perspective jechuun immoo namni tokko kan maraatu yookaan saayikooloojikaal diisorderii qabaachuu kan danda'u barumsa sirrii hin taane waan barateefi inappropriate waan isaan hin taane waan barateefi namoonni tokko akkuma reefu isin hin jee kitaaba adda addaa dubbisan ni maraata jedhe. Fakkeenyaaf nama even kitaaba amantaa baratee maraatee namoota jedhamanillee yeroo itti dhageessanii jira. Sirrii ta'uu dhabuusaadha isintu beeka.
akkasitti hubattanii inni itti aanummoo cognitive perspective dha. Cognitive perspective immoo akkuma reefu isiniin jee yaada ati waa'ee keetiitii wajjin yaaddu irraa kan ka'e. Namni tokko maraachuu yoo barbaade jenna psychological perspective cognitive perspective warri jedhamu kun namni tokko kan maraatu yoo barbaade waa'ee maraatuu isaadhaa yoo kan yaadu ta'ee janii yaadanii. Kanaafuu namni tokko sammuu isaatii wajjin ifii wajjin waa'ee ifiidhaa gaafa ifii wajjin haasa'u yaada negative emotionii keessa galee self destructive behavior'dhaan yoo ni taasise namni kun psychological disorderiin isa qunnamuu danda'a jedhanii warra amanidha jechuudha. Kanaaf yeroo itti aanu psychological types of psychological disorder kan jedhu iddoo lamatti yookaan viidiyoo lama qoonnee waliin ilaallaa ammasittuu nagaan naaf tura. Chaanaala kiyya immoo subscribe share godhuu hin dagatina. Buliyyaan keessaniif qooduu hin dagatina. Warri subscribe hin godhin ammumayyuu subscribe naaf godhan isiniin jaa na deeggaraa. Barumtoota baay'ee gaafa freshman irraa baatan illee barumsa baay'ee waliin ilaallu jira. Ammumayyuu kana hojjechaa jira. Isiniin gargaarraa osoo nuti jirru yaa rakkoolee nu qunnaman hedduu jiru. Rakkoon sun akka isin qunnamaniif hin eeyyamnu waan ta'eef Heeltiyuub subscribe godhaa. Obboleeyyan keessaniif dabarsaa share godhaa. Komentii immoo yaada adda addaa qabaddanii yaada san immoo naaf qoodaa. Wantoota irratti hojjechuu qabnullee naaf eeruu naaf laadhaa isiniif hojjenna. Obboleeta kiyya hedduu jira. Eenyatti yeroo dhiyeenya keessatti loojikii yookaan loojik and critical thinking koorsii jiru isiniif hojjechuudhaaf qophiin jiru xumuramee jira. Ikoonomiksii illee akkasumallee ni hojjenna. Barumsa adda addaadhaa waliin hojjenna. Waan daawwattaniif baay'ee galatoomaa. Waan hordofaniif baay'ee galatoomaa. Isiniin jaaladha. It is Heeltiyuub. Just subscribe it now. I love all of you so much. Isiniin jaaladha. Baay'een isin jaaladha. Baay'ee galatoomaa.